kabajuu qabda. Warra situ waamee hawaasa jala jiru kabajaadhaani waan mormachuu heddusan waan dhugaa teessan dubbattee tarbiin qofa siyyoonni jiru san jechuudha. Galgala qabri gadi hin buutu waan dhugaa keessan qofa himattee hawaasni qarallee dubbatte ammallee irra deemina isa biratti waliin dubbattanii dhugaa qabdu fudhattee inni illee qabu fudhattee balleessaa qabaate san dhiifama gaafatee atillee dogoggortee yoo jiraate ilmi namaan dogoggora san dhiifama wal gaafattanii akkasitti deemnaa jechuudha. Gara qarqaarsa keessa boruuf deemna. Ayi keessatti lolli takka hin jiru. Yoo waa jettanii nuu waa jettan filamii miti jechuudha. Nu salphistanii jechuu barbaade. Akkasii Muniir Loosan eessarraa jalqabna chaafuuf. Okay, xiqqoo achirratti dabaladha iluu kiyya. Laali nuti wanni bakka kana dhufnee fi isintu obboleeyyan keenna hamtuu deemtu hunda dhaamsinee gara toltutti isin jijjiiruu barbaadna. Eenyu iluu irraan dabartanii namni tokko walitti hin dubbattan. Abbaa iluun dabaree kenneef qofatu dubbata. Wayita iluun dhaabi jedhe dhaabdanii jechuudha. Tanuma dabaladhaa fitadhe. Muniir irratti dabale. Kanuma lakkee ani dubbadheetiin jira bar safumaa eeggannoo Okay. waa hunda Okay. akka Mucaarraa jalqabna moo mucayyoo irraa akka guyyaa jalqabna? dheengaddaa sanii waan safuu cabsu akkas gootanii sana sun taane waanuma haqa irratti waan Iluu mucaarraa jalqabaa. Okay. Yeroo tokko waa'ee faamilii jaarsaaf jaarti kan himanne illee hin jiru. Manaan eegi qeerii ammaanuu jalqabde dhaabata carraa siin kennin. jalqabuun hedduun akkuma mucaan ammaa kun jedhe awwala yaani isumatu haasa'u jiralleedhaan amma dhufee waan hin quba qabu akkuma awwala haasa'aa jirutti inni itti haa fixatu inni itti haa fufu yaada isaa guutuu jalarraa hanga gubbaa irraa fuudhaa. Nutu mari'ata nutu abbaa goona qeerii. Okay, ayyee tole. Yoo barbaanne sirraan jalqabna yoo barbaanne sirraan jalqabnutti ni mina. Muniir yeroo deemnu yeroo haa gaafannu illee akka miira keessa isaan itti kennatti akkasii haa gaafannu. Maaliif nagaa barbaadu? Uummanni keenya nagaa argatu. Uummanni wal lolaa rabsaa jira jechuudha. Qulqullaa'ee gara takka citee waan beekamee gara deemnu gara qarqaarsaa ishee illee sappoortii godhuu jechuudha waan jirtu. Akkasii haa deemnu loosan jalqabe gaafii jalqabe yookiin Muniir jalqabe. Asuun itti dabaladhaa yeroo takka dhiifama. Nama isaaf je'ee dubbatuu fi nama isa tasgabbeessu. Ani amma akka abbaa isii ta'eetiin dubbadha. Nama tokko isa bakka bu'ee isa tasgabbeessu takka hagoon akkasitti manguddoo gama isaatii fi ani manguddoo gama isiiti. Manguddoo gama isaa nama tokko isaa fidu. Iluu goone bakka. Akka rakkoon qabu ana biraan darbu jechuudha. Atiinki akkasuma jedhee yaada. Galatoomiin ati gara isii gorta. Ayyee yoo gara isii gorte biig boosii karaa nagaatiin jechuudha. Karaa miiran wanni hin taane jechuudha. Karaa naamusa qabu ati nagaa fi akkasuma jechuudha. Waan isii hin jiru jechuudha. Furmaata godhu waan deemnuu fi karaa nagaatiin gaafii waan inni manne jira. Isaan himachuu hin dandeenye garuu guutuu isaa Oromoon beekuu qaba. Matarraa kaasee haga bakka viidiyootti mataa gubbarraa jalqabee achirraa akkasitti akka deemamu waan dhalate kana mara akkasitti deemnaa Muniir eega gara isii gorte atiin gaafii kana si gaafataa na fakkaate immoo isii gaafannaa jechuu barbaade jechuudha. Okay, na gaafataa dura gurbaa okay. Ani kan jirutti intalti keenya ni ajjeefamte ni duute. Kanaaf maalirraa ka'ee nama tokko obboleettii isaatii mucayyoon tuni nama amantaa tokko hordofu nama saba tokkooti hanqa fedhe miira keessa seenullee yoo haqa qabaate maaliif viidiyoo isii gallakkisee ammas namni Oromoo dilli kun hawaasaa olii miti inni ilma keenyaati kaasi jennaan guyyaa sadii guutuu inni galaa didee kanaan kanuu qofaan dura. Okay, gaafii nuti gaafatte mucayyoon tonni ajjeefamtee deebiillee hin deebisne nutti illee gadi dhufee deebii kana hin deebisne homaa hin jenne kana gaafatte jechuudha. Namni nama qullaa gallakkise akka nama ajjeeseeti seeraanis aadaanis. Okay, gaafii biraatti qabdammoo kanuma kana wal jalaa deebisaa deemu. Kana
lakki oo jaran bu'uurarraa ani gaafiin maaltu keessan kun rakkoo tana akkamitti fidee deemaa jirtanis ilu adeemsi munir xiqqoo wanta boodatti dhufna kan munirii bakka qaa'inni kun Abboo irraa ka'ee fi hamma xumuraatti yoo sii deeme gaariidhaati gaafii keetiif ofii ilu. Muniir akkana haa goonu gamaa gamana gurree dhiisoo osoo hin taane Baay'ee ila waa'ee tokkoffaa waa ilu dhagaa asirratti waa isiniin jedhamee dhageeffadha jarana isin jalallee dubbachuun barbaadeeti miti namni tokko gamaaf gamana goruu osoo hin ta'in qixxicha taatiniin mee gurbaa kana aboo akkas mucayyoon tun kanaan durallee akkanas himatte maaltu jira mee dhugaa si bira jiru baasi gaafa kana hoo waan inni baase irratti mee tana hoo maaliif goote tana dubbiin ati tana gooteef maali jedhanii gaafatan malee asii waliin jalqabnu dhugaadha. ees yaanii sirna yoo akkanumatti ooftan hin beekne kan Si gaafannaa jibboosi. Mucayyoon tun asirra baatee dubbataa turtee hawaasni mukatee wanni kun qooyi mucayyoon tunuu namoonni tokko tokko akka asirraa dhageenyullee dhugaa ta'een beekuu tiyyaayyuu miti yookiin mucaan tiyyaa miti jaartii tiyyaa miti jettaayyuu mucayyoo tana warroonni tokko tokko immoo waliin jaartii isaati wal fuutanii biyyallee deemtee deebitee illee dhugama mucayyoon tun isa jaartii teetii miti moo mucaan kun keetii miti moo mucayyoo tanarraa homaan qabdu moo waasi gootee viidiyoo kana fiddeellee gadhiifte moo hawaasa irratti maal mufattee waan jireenya isii wajjin addaan nu baastee waliin jiraachuu kee jaartii tee ta'uu kee nikaa qabaattee dhiiftee isiin san himtee yookiin qabaattee dhiiftee ilmi namaa kun waliin dabalamaa dogoggorri ni uumama jedduu kanatti ilmi dhalachuu ni danda'a garuu walumaan akka jaartii waliin jiraataa turtan akka dhageenyutti sun dhugaa ta'uu dhabee hin beekani achirraa gaggaasiitii kan gara viidiyoo gara dhumaa itti gaddeemna bakki iseen ol gaafatan kana dhumarra gadhaa'ina jechuudha. Achirraa gaggaasii haala jireenya keessanii akka hawaasa safuullee cabsinetti waan badaallee hin jennetti waan keessaan bifatan tokko tokko ka safuu cabsu ni jira jechuudha. Waan sanillee keessaan bifadhaati. Jaarsaaf jaartii waan mara sooshaal miidiyaadhii fireendittillee nimtu garuutu waan tokko tokko akka hawaasaa ifa bahu akkamiin waliin dabalamtanii waliin jiraattanii mucaan kun argame maaliin wal loltanii atillee bakka jirtu eessa deemte akkami addaan baatanii jibbitee galte moo eega galte maaltu uumame maaliif viidiyoo kana gadhiifte maa wal loltanii maa waliin mufattanii waan kanneen biig boosii gabaabsitee gubbarra bakka dabalama isiisan irra waliin dabalamuu namoonni hiriyoota keessanitti illee nutti himaa jiraa jechuudha waliin dabalamuu waliin jiraachuu bakka san irraa kaastee waan rabbiin si argu atillee obboleettii qabda haadha qabda jaartii tanallee waliin jiraatte siif deebite tabiraa fuute waa baay'ees eeggata ilma ganaa argatta intala argattee gurgurta haqa jiru lafa kaayiti rabbii keetii jedhiiti akkasi addaan baasi dubbatadhu karaa naamusa qabu dubbadhuu siin jedhaa itti fufi. Mee asirratti yeroo akkana jettutti iluu kiyya akkamitti si fakkaata? Isitu eegalee waan kana hin eegallee beektee narraa hin eegalamne yoo isi gaafatte maalirraa suuraa isaa viidiyoo suuraa isaa fayyadamuu eegaltee itti gaafatte? Gaafii si gaafadha. Nutu isin gaafata malee isiin isa gaafadhu ati si gaafadhu tokko isiin gabbaatee hawaasa himatte dhageeffadhu hawaasa himatte ati ammoo dhugaatii barbaadadhettee laayif irra dhufte. Isiin si dura himatte hawaasatti ati ammoo dhugaa san ofirraa himadhaa anillee dhugaa qabaa isii bicha himate anillee himannee jettee dhufte. Kanaafi himadhu isiillee irra deebitee himatti simarraan jalqabnaa dubbadhu jechuu barbaadu. Ilaa akkamitti fakkaate akka anaaf isin itti wal baanne waggaa sadii akkas waggaa sadiif wayyu waggaa sadiif ji'a lama moo ji'a sadii akkuma nama tokko itti wal baranne wanni hundi naasaamu yookaan ati barataa yookaan isin na barataa suni adeemsa jiruuti. Yeroo akka namaa itti walitti dhufnee waliin dhufnee wal barannee jirra akka nama tokkotti wal jaalannee jirra wanti anaaf isii wal fuunee yookiin nikaa isiin irraa qabu takka illee hin jiru akka nama jaalaatitti na dhuftee waliin turre sana booda adeemsuma keessa osoma deddeemu qabame ergan jedhe ulfaahee jira naan jette yeroo kana siin jedhu wallaahi dhugaarraa sitti maara beeki kana sodaa namaa osoo hin ta'in sodaa addatiyya qabrii galuuf isinitti maara. Big Boss waggaa meeqa waliin turte osoo hin qabamin kan kaa dhiisisillee jette amante sana haa ta'u. Anaaf isiin waliin akka anaaf isiin wal jaalannee jechuudha anaaf isiin wal jaalannee baatii shammoo jaha wallaahi akkas. Mana waliin galtammoo gara galaa akka girlfriend boyfriend. Gara gala naaf isiin gara ani iddoo dalagaa tiyyaa ta'a ani rashaasha dalaga suudii karji ta'a isiin magaalaa dalaydii walitti dhufne osuma walitti dhufaa deemnu mootummaan walumaan nu qabe naaf isii manuma takkatti jechuudha. Osuma waliin jirtu. Mootummaan nu qabe
osoo waliin jiru mootummaan nu qabee jennaan un ulfaahee naan jette. Laa osoo mootummaan aboo wallahi adda baafachuu hin dadhabne hin danda'u karabbi argutti jechuudha. Mootummaan erga na qabe naan jettee fi osoo mootummaan hin qabin naan jette adda hin baafanne. Sana booda mana dhaaseene. Mana dhaaseene jennaan ijoollee waggaa lamaa. Mootummaan isin lamii wal bira qabe jechuudha mana tokkotti. Anaaf isiin qabanii jennaan isiin araba tokko jechuudha. Araba janaajjan tochi keessaa qabdi karabbi argu jechuudha. Isatu baaseen isii hangaruu birrii kafaladha jennaan birrii 5,000 naan jedhanii birrii 4,500 qaba jedhanii hiddee jennaan itti dhiisee arabticha kiyya dawwalee arabtichi kiyya dhufee namichaan hin beekne dalagu jawaazaadha. Waraqaa warra waggaa lamaa keessa kaayetiin na galche. Itoophiyaatti galee Itoophiyaatti erga galee Itoophiyaa mataa ture. Itoophiyaa taa ture jennaan naa dawwalte. Mu'ee naan jette. Mu'ee ani ilmoo ulfa garaa qaba. Ilmoon kun keeti. Kanaafiyyuu ana dhaluu hin danda'u koo deebi'ii naan jette. Hayyee rakkoon qabu hundi faayidee. Nat deebitee nat dawwalte malee hin bootte karabbiin argu jechuudha. Kunoo asirratti wanta ani siirra dubbii kana dubbachuu barbaadeef maaliif beekta? Hin bootte imimmaan ganna iteetiin mu'ee addatiyya dhaluu hin danda'u rakkoodha an cinqame maalii naan jette. Hayyee jedhee osuma kana haasaa jiru ilmoon keetiyyuu miti ka abbaa biraatii hin taartee hin dhufinii naan jette. Hayyee abboo jedheen rabbi kaaru nama yoo xiqqaate gooddanyaa kee nama 10-15 fidee ragaa qabatamaa waliin sii fida. Sii galee isiin akkana jettee naaniin gooddanyaa kiyyatti kennee raqama isii jechuudha. Gooddanyaa kiyya jala ajjansiise an jechuudha. Maalummaa ishii ilaaluuf wanti kun dhugamoo dhugaa miti. Osumaan akkas godhu gooddanyaa kiyya kana janaajjantee eessa jirtaa jetteen wanta isiin isaa barreessitu ragaa qabatamaa waliin amma sii erga gooddanyaan kee kun ajjala jedhee barbaadde jechuudha. Koomantii sii godhuu danda'a. Namni sunillee jechuudha kan janaajjansiisellee. Osoo ay jiraatte sitti heerumaa jetteen nama kanaan. Namichi natti himee jennaan hayyee jedheetumaan jal'ise. Hin gaafadheen dhaqee haadha tiyyaa fi abbaa kiyya guutuu aboo dhageettaa. Abbaa kiyya qabrii jiru irra naala arrabsiti. Naala arrabsaa turte jennaan mucaan sagalee san guutuu waraabee natti erge. Abboo jedhee hin dawwale abbaa kiyya beeyta. An abbaa kiyya arrabsee jira. Hin arrabsin abbaa kiyya kana booda jedhee. Anaafsitu wal barate malee warri keenya wal nun barsiifneeti. Atillee intala miskiinaati illee intala miskiinaati. Tasa rabbiin waliin nu fidee wal jaalanne warra keenyan tuqinii jedheen. Hayyee itteetumaan xiqqoo turte. Yalla imsak. Good. Hayyeetti fufe. Akkas naan jedheen. Warra kiyyallee arrabsini warra keellee arrabsinu. Hamma dandeenye anaafati dhukkee warra kaannee wal arrabsuu dandeennaa jedheen hayyee naan jedhe. Turtee xiqqooyii turtee nat dawwaltee mu'ee rabbii keessaa yoo buleetti qabaate. Wanni kun osoo yeroo ulfaate osoo ulfi ja'a yeroo ulfi ja'a afuriitiin naannoo isiin ulfaa'e isin jette. Wallaahi hin beeku ani karabbi na argu jechuudha. Kana dubbii dhugaa waan ati wallaahi isin jedhee sagadheef adda qabriitii waan seenu sitti mu jira. Waa mana naa isaanii garuu dhugaa waan ati jetteef dhugaa san sitti mu jiraan. Sii galee sadageeffannaa ta'e. Yeroo kanatti hayyeen dhufaa jedheen. Ilmi kun kiyya moo kiyyee keetii miti jedheen. Wallaahi ilu yeroo tokko keetii naan jetti yeroo tokko keetii miti naan jetti. Hayyee jedheetumaan ka'ee boottee imimmaan ganna jettee haadhatii dawwaltee bootte. Ilmi ka isaatii haadhatii akka dhufetteen wallaahi ummaan tiyya yeroo kana sin jedhu ilu ummaan tiyya bakkaati keetillee haa ta'uu baattu erga rabbiin si salphise deemii naan jette. Sii galee hayyee jedheen ka'eetiin suudii dhaqe deemee jechuudha. Ka'ee suudii dhaqee bira itti dhaqe yeroo itti dhaqetti da'uuf qophii jirti. Bira taa'eeni ijoolleen arsii ijoolleen shirkaa hedduun nu bira jiranii ammallee karameellaalleen hin jirti. Achi jiran safara hiriyaa isaaniiti. Oromiyaan takka illee hin jirti. Bira taa'ee birrii hin qabu. Osoo isiin hin ta'in achi deebite jechuudha. Wallaahi koottu jettee imimmaan ganna jetteetiin bira dhaqe. Hayyee jedheen hin dhufaa jedheen obboleessa kiyya bira bu'e. Obboleessa kiyyatu karii jira bakka hin dalagu san dalaga. Bakka hin qabeema san obboleessi kiyya dhaqee dalaga. Obboleeyyan lamatu jirati. Jarri narraa kafalanii dhaqee bira aboo isiillee birrii meeqa narraa kafalte. Birrii 1,000 isiin narraa kafalee 700 obboleessa kiyya narraa kafale. Narraa kafalanii dhaqe. Bira dhaqeeni obboleessa kiyya bira bu'e. Na bira buutaa naan jette. Abboo anaafati wal dhabbii qabna. Na qabsiistaati ammallee deebistee gaafa kaanuu beekee si ballagee si qabsee naan jechaa jirtaati. Obboleessa kiyya bira bu'aa jedheen hayyee obboleessa kiyya bira bu'e. Obboleessa kiyya bira gisee bu'e uffata kiyya naa ergite. Waan takka iyyuu na jalaan balleessine. Guutuu akkasuma naa ergite. Guutuu naa ergitee isiin jennaaniin uffata kiyya uffadhee torbii tokko obboleessa kiyya bira taa'ee obboleessa kiyya dawwaltee itti bootte. Addatiyya nam takka as keessaa hin qabu rabbiif isa malee nam takka as keessaa hin qabuuti. Rabbi sodaadhaa. Na bira dhufa
akka ilmoo sana argadhu na go'aati. Hayya jedhee obboleessa kiyyaa waliin teennee waadaa nuu seente. Nuun qabsiiftu mucaan kun immoo kan isaallee ta'u kan nama biraallee ta'u ati nama iddoo waliin haasoyta nama hedduu qabda nama 100 qabda waan ta'eef ani si beeka jedheen obboleessi kiyya. Hattaa isinuu sibira anaanuu sibira dhufa namaa naan jedhee ati bakka dalagu gubbatotti waan gootu jedheen kakadhuuti. Ilmoon kun yoo dhalate mana haakimaatiin maraammarree jenneen. Yoo ilmi kun kiyya ta'e hin fudhadha. Bakka fedhetti iyyuu ta'e diqaalaa miti yoo barbaade 500 diqaalaa haa ta'u jedhee hin fudhadhaa jedheen. Yoo kiyyan ta'in hin fudhadhuu sirraa jedheen. Hayyanaan jettee bira dhaynee deechisnee waa hunda goonee jechuudha. Nama kana mee ilaallee gaafachuu dandeettaa? Oromiyaa takka illee hin jirti gaafachuu dandeetta. Hayya jennee anaafisiin an gara dalagaatti iyyaa tare. Yeroo gara dalagaatti iyyaa taretti arraba eegaltee ammallee ilmoon keetii miti kan nama biraatiyyuu abbaa qaba abbaan isaa ebaluu jettee suuraa namaatu natti ergite. Hayya obboleettii rakkoo takka hin qabu dalaga matiyyatti fufu dalagaa dhabe. Osuma akkas jedhu kana guyyaa tokko natti dawwaltee moo'ee kootu badoollee hin taa'iniiti miidhamte mana kiraa fudhannaa naan jette. Gaafa kanaan birrii mee kiisii qaba beektaa 10,500 kiisii qaba riyaala. Ka dalage jechuudha obboleessa kiyya bira jira. Obboleessuma bira osoo inni hin deebiin naan jedhu jechuudha. Hin deebiin moo'ee hin qabamtaa naan jedhu. Bira maal naan jette daa'ima narraa qabi. Wallaahi rabbiin kana argu jechuudha. Daa'ima narraa qabi daa'imni keeti. An aariif akka isin jedhe gubataaf akka isin jedhe naan jedhe. Hayyeen dhufa jedhee ture. Loltee arrabaan anaaf obboleessa kiyya illee macaqnu gooti. Obboleessi kiyya dhufee bakka moo'ee daa'imni kun keetilee ta'uu haa baatu. Erga rabbiin uume bakka afurii guddifadhu yatiyyuu waan guddiftuun hin qabdaa isii caaltaati nama dalagatee lafaa qabu guddisii naan jedhe. Hayya rakkoon takkan jiru gatiyetti jenneen maraammarraa jenne. Hayyee anaaf inni beellama qabna isa maraammarsiisu jechuudha. Mana hakimaaf inni maraammarsiisu beellama qabna. Isii bira dhaqe. Guyyaa lama bulee gaafa sadaffaa jette manatti natti. Abboon maal taate? Anaafatti illee qabamnee gallu malee. Anaafatti illee qabamnee gallu malee. Hayyee jedhee ijoolleen mana keessatti ijoollee baaleettuu mana keessa jira. Ijoolleen arsiilee mana keessatti mucaan nu bira dhaynee kun arsii dhaqa isiin mana biraa fudhattu. Jara bira dhaynee abboo uummata isin qabsiisuun barbaadu. Ani gabbee qabamaa jedhee magaalaa keessa tare. Magaalaa keessa taree mushawwara barbaadee magaalaa keessa deemee karjiin keessa wallaahi hin qabamne illee. Kara iyyee waan si garramu jechuudha. Makiin magaalaa karjii kana keessa deemee markaza mara dhaqee mootummaan naqamuu dhabee mushawwara wayii argee dhufe. Mucaan arsii kun waamee dhufe. Ani hin argine iyyuu. Mucaan arsii kun waamee jennaan abooriyaa deema. Kalaasan ammaa achi nan beeytullee siin beekullee ilmoo akka barbaaddetti nama barbaaddee himadhu seeraan sii maraammaramnaan kiyya taanaan yeroo kamuu sirraa fudhadha. Sii maraammaramuu kiyya ta'uu baannaan afoo naa lobbayee ta'ee mushawwara korte. Na jala mushawwara korte. Na jala mushawwara korte jennaan riyaad na waliin dhayte. Riyaad na waliin dhayte namicha mushawwaraatiin waliin nu buufte. Namicha mushawwaraatiin. Wanti haasa'amullee akkuma ta'etti san eeggatamuu qaba. Saaba isii birii 500 kafalee mushawwara. Gizee kana abboo nama bira deemtu qabda. Nama asitti akka jettee hin jiraame. Oromoon tun wal sattaruu qabdi. Jedhee bira lixe. Galee beena ishii manumaan deemaa jiru kanattuu gallee daa'ima kana maraamarsinee deemna jennaan arraba beektu san naggadhiifte. Abboos rabbi si gubeeti ati awwaaluma uumamaa gubattuu uumamteeti. Aboo deemu kan nyaadhuuti bakka anatu si guure kana booda natti hin dawwaliin jedhee biraa mushawwara kiyya koree lixe. Karaa gubbaa dhaabattee natti ijiteenna. Mushawwara biraa fudhadhee galaana nyaatee deebi'ee ilaale. Deebi'ee ilaalee naan dhaabatti. Ti dawwalee koo ishii mushawwara si ergaa kootu manuma kanatti daa'ima kana maraammarree daa'ima kana sirraa fuudha kiyya yoo ta'e yoo keetillee hin ta'in sii galchee haadhateetti sii kennee deema jedheen. Deemaa akkasii jettee wanta anaaf isii wal beeynu kana nama du'ee fi nama jiruuf baay'ee takka kan bifnee yaade arraba kanaan dhoqqee nurraa baastee jechuudha. Sanboota achi deemeetumaan gijama san galiinsaaf sagantaa qaba waan ta'eef biyya biraa deemuuf tikeeta kiyya kutadhe. Tikeeta kiyya kutadhee tikeeta kutadhee gaafa ani bor bararaa galgala natti dawwaltee rabbii jedhii mu'ee gattee na biraa ilmaan ganneeti. Ilmaan ganneetee naaniin garaa na nyaatti. Rabbiin na argu jechuudha. Yeroo kana jedhu immoo wanta sodaa namaa yookiin waan biraallee osoo hin ta'in ka addatii qabrii san seenu namni gunguutuun asirratti nafu akka yookiin miidiyaa gubbatti wanni akka barbaanne taanu miti. Qabrii addatii gabbu'aa beekan. Dhiirallee haa ta'u dhalaallee haa ta'u dachiin irra namni hafu hin jiru. Rasuulli keenya iyyuu sallallahu alaihi wasallam